gaaf tokko intalti takka abbaa isii bira dhuftee abbaa isiitti himatte yaa abbaa kiyyaa jiruu natti ulfaatte cinqii keessaan jira mokkora hedduu tokko keessaan jira jiruu tana jiraachuun natti ulfaatte jibbee jetteen. Abbaan nama hayyuu nama sammuu qabu ture. Intala isaa tana barsiisuu barbaade afaaniin qofa sabbarii humaati miti jiruu addunyaatti jechuun hin barbaanne miceeyoo isaa tana barumsa gaarii kennuufi barbaade. Yaa intala tiyya kootu na bira gattaa'i taa'uun dura immoo deemii fi dinnichaa lamaa fi killee lama fidii jeen. Hoggani fi isiin fiddee dhuftee killee fi dinnichaa tokko fuudhii lafaan dhahi jeen. Killeen hoggasuma cabee dinnichaan immoo jabaa waan ta'eef hin cabne waan takka hin taane. Hayyeen intala tiyya ammallee ka'iitii bishaan oowwaa danfisi jeen. Hoggani fi isiin bishaan danfistee bishaan akka malee danfee killee tokkoo fi dinnichaa tokkicha hafisan keessa kaahii jeen abbaan. Hoggani fi keessa keessuu bilchaate lameenu. Hoggani fi bilchaate keessaa baasii jeen ni baaftee. Hogga baaftee booda yaa intala tiyya killee fi dinnicha amma beekana lafaan dhahee jeen kan ibidda keessa gubate kana bishaan oowwaa keessa gubate. Hoggani fi kanaan lafaan dhoytu reefuun tana hoggani fi lafaan dhoytu san killeetu cabee dinnichaan hafeemi li'aannoo jabaa ture. Amma immoo killeen ni haftee dinnichaan immoo ni caccabe jechuudha. Maaliif yaa muciyooti jeen wanni ammaan tana caccabeef li'aannahu dinnichaan hoggani fi bishaan oowwaa keessa seenuun duratti jabaa ture bishaan keessa seennaan ni laaffatee jeen. Killeen immoo laaftuu turte osoo hin seenini seennaan immoo cinqii agarraan immoo ni jabaattee jeen. Yaa intala tiyya ati immoo killee tana tahi nama rabbi subhaanahu wa ta'ala adada isa mokkoruun jabaatu cimaa ta'ee malee akka dinnichaa jabaa ture hoggani fi bishaan kana keessa seenee laaffateen tahini jeeni barsiiseeni. Yooni fi ergaa tanarraa dhaamsa bareedaa fudhattee yaaddee obboleeyyan keetiif sheer godhi. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.